Jabaatanii barannaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'uun ni danda'ama jedha dargaggoo Abdii Ahmed. Dargaggoo Abdiin muummee barnoota faarmaasiin biyya Indiyaa Yuunivarsiitii Arrikee jedhamurraa qabxii olaanaa galmeessuun eebbifame. Iftuu mul'atu. My journey began in Ethiopia, a land of rich culture, heritage and history. Haala baruuf barsiisuu mijataa hin taane keessatti barattoonni mul'ata fagoo qaban rakkoo isaan mudatuuf utuu hin jilbeenfatin jabaatanii barachuun sadarkaa idil addunyaatti dorgomoo ta'uun maqaa biyya isaanii waamsisaa jiran uumamaa jiru. Abdii Ahmed godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Itayyootti dhalate. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Roobeetti xumure. Booda carraa barnootaa biyya alaa argachuun gara biyya Indiyaatti male. Abdiin jalqabarraa kaasee barataa qaxalee waan tureef barattoota biyyoota guddatanii waliin kutaa tokko keessatti yeroo waliin baratu hirrakkanne caalmaatti jabaatee hojjechuun qabxii gaarii galmeessuu fi maqaa biyya isaa waamsisuuf kutannoon dubbisuu eegale. Turtii barnoota isaatii keessattis dandeettii isaa gabbifachaa dhufe. Barnoota faarmaasii eegaleen qabxii gaarii galmeessuun eebbifame. Mul'ata isaa dhugoomsee maqaa biyya isaa waamsise. My journey began in Ethiopia, a land of rich culture, heritage and history. Imalli koo Itoophiyaa biyya aadaa fi seenaa qabeettii taaterraa eegale. Indiyaa fi Itoophiyaan biyyoota aadaa walitti dhufeenya qabu qabanidha. Biyya ofii baanii biyya biroo deemuun rakkoolee hedduu qabaatus carroomuudha. Simannaa uummanni biyya kanaa naaf godhan ammoo rakkoolee hedduu na yaaddessan sana naaf salphiseera. Turtii Yuunivarsiitii Arrikee keessatti taasisenis damee faarmaasiin barnoota argachuun cinaatti muuxannoo qo'annoo fi qorannoowwan garaagaraa gara fuulduraatti na cimsan hedduu argadheen jira. Kaayyoo qabaannaan galmaan ga'uuf jabaatanii aarsaa barbaachisu kaffaluun murteessaadha. Abdiin turtii isaa biyya Indiyaa Yuunivarsiitii Arrikee keessatti badhaasaa fi waraqaa ragaa hedduu argateera. Waan kanarraa adda ta'een qabu namni beezii gaarii biyyatti qabu achittis dhaqee barataa cimaa ta'ee barataa intarnaashinaal kan wajjin dorgomee injifachuu akka danda'u hubadhee namni kunis narraa ilaalee sadarkaa biyyaa osoo hin ta'in sadarkaa intarnaashinaalittis dorgomaa ta'ee nu dorgomee sadarkaa gaariidhaan hin eebbifamaa yaada jedhu akka argatu jechuudha. International conference garaagaraa ture, international competition ture. Achirratti certificate more than gara 20 oliiti kan argadhe jechaadha. Yoo xiqqaate kan Indiyaatti argadhe qofti jecha 20 olii. Barattoonni barnoota isaaniin akka milkaa'aniif deeggarsi maatii olaanaadha. Maatiin Abdii Ahmedis deeggarsa barbaachisu taasisaafii turaniiru. Milkaa'inni barataa kanaas barattoota kanneen biroof fakkeenya ta'aa jira. Maatii keessatti waliigaltee guddatu jira. Haati tasgabbooftuudha. Gorfamuu lollaan qabanii innis lollaan qabu nullee lolluuni jabeessinee gorsaatuma akkasitti guddisne egaa inni jabaatee waa dhageeffachuu waan badaaf gaarii addaan filachuu erga jalqabee ammoo sirriitti muuxannoo namni barate bu'aa maalii akka qabu namni baranne ammoo miidhaa akkamii akka qabuu fi muuxannoo ufuma jiddu galeessa godhadhee kaasaa fi ture jechaadha. Barumsa isaa irratti barataa cimaadha. Sarqama jalqabaa irraa kaasee carraalee hedduu osoo erga guddatee jalqaba irraa argate kana olitti baay'ee cimaa ta'uu danda'a. Abdiin jecha isaa ibsuu qabu ani maqaa osoo dhiisee natti tola. Jecha kana jedhee abdiidhaa ibsuu qabu. Gammachuu guddaan dhagahamee abdiin fakkeenya maatii kiyyaa bira taree fakkeenya biyyaaf ta'aa jiru. Sagantaan akkam akka dubbisuu qaban baay'ee irraa baradhee akkasuma namni baay'een icciitiin milkaa'ina keetii maali yoo jedhaniin namni baay'ee iddoo guddaa ga'e jechuudha ibsuu danda'a. Garuu icciitii milkaa'ina isaa keessaan sirriitti ka beekuu danda'u maatii isaati akkasuma obboleewwan isaati. Anis baay'ee irraa fayyadame kanarraa. Abdiin ogummaa horate kanaan biyya isaa tajaajiluuf qophaa'aa jira. Muuxannoo qabus qooduuf qophii ta'uusaa hima. Hanqinni meeshaalee barnootaa fi sadarkaan manneen barnootaa utuu hin daangessin barattoonni bakka jiranitti jabaatanii hojjechuun ofii isaaniitiif biyya isaanii jijjiiruu qabu jechuun Abdii Ahmed dhaameera. Barattoota yuunivarsiitii barataa jiraniif waan danda'amu yeroo boqonnaa isaanii tireeningii garaagaraa kennuudhaan yookaan immoo barattoota barsiisuudhaan haala kana yoo dabarsan isaaniif gaarii ta'a. Ammoo barattoota namallee hawaasallee fayyadanii jechaadha. Kanaafiyyuu yeroo boqonnaa isaanii hawaasas fayyadaa ofillee fayyadaa haala isaanii dabarsuu akka qaban yaada.